Tokko yoo waa ta'e gandaan wal qooduu osoo hin taane akkuma afaan kunuun beeynee yeroo kamiyyuu yeroo kanatti kanaa ol akka wal bira dhaabannu hawwii qabaa. Naa olmoo isinillee beeksisniitu galtummaa jiran keessan ulfinni isaa ta'uu isiniin jiraadha. يا ربي دنيا في آخرة سياقة مجلس والله. ما شاء الله. أول إذا كانت أنا قبل والله. لا بصراحة حاجة. إيه بدأ والله. مو شوفين جميع وانا راقص. ما جت يا حمزة. لكي إيسا خنام بانا خواري قتيجي الخنام وش جامي. وشو إيه وشو ببدو مه. مو شوفين جميع خاص خامي وترى. يونجل ورقتي هاي منا تايتو تكابود القلب. محمد عبد الله. معمر ريفو خيام انسان يخون السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ريف شبكتنا درب يعني بيا من الرأيكم أقول شيء سنينكم ما تنجل نافلقا كأنتي كيساني. هاي نسرة أكمل نسرة الدرب. ايام مصطفى دبسا أنا مصطفى سيرجنجرا قرتي كونتي سيرجنجرا مصطفى متي وانتي لارجتي أيوه محمد مجاور يا منسل مصطفى محمد. أيوه من هذا محمد السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. duraan dursoo hedduu isin galatoonfadhaa asirratti taayimii teessan kanitanii gargaarsa kana guurtanii obboleeyyan keessaniif akkanatti hadoodu hedduun gammachuu isinirraa qaba. Fayyaadee yaa rabbi fayyaa isin haa hannu galatooma anilleen aanaa lagamiteeti aanaa jaarsooti obboleeyyan kiyya san dhugumatti sila waan gurguddaan godhuu fedhaa garuu anammaaf xuraataarraan jira $500 isiniifin darbaa wanti teessan na erga hedduu na gammachiistan الله أكبر ما شاء الله. ربي akka shari'aatti كل خير كان إبسي تربي سيا إبسي مجوتين والله. akka shari'aattillee sila himuun fedhu garuu wal jajjabeessuudhaaf shari'aan bakka kanatti ni bante saniifin jeemalee sila nama sirri godhullee إيميل سألتكم في همزة. na erga كندا جرتامي. إيميل kana سألتكم. يس إيميل توكو سيرجنا إيميل أقول أوكي. أيه hayya na erga أيه تلفون محمد نصران أما كيسان سيرجتي إتي يوني جي. hayya na erga خلاص محمد ياسبور قالت هو بيناتي يبورا بيناتي بكهوندا سهادة والله الدنيا في آخر آمين آمين اللهم آمين 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 أنا اللي سنين قالتهم كنت كسنر مجون تكلم سودي راكنا نغمتشستي أما قبوتي والله ربي سيغمتشيس وان قدون وقبتي والله سيلين thank you. آمين اللهم آمين أنا ترى تعالى ما ليس لا خن أقول اللي نقول رجال ما ترى تعالى سيرجع هنجرا ريزاد ريسو أيه سينمتي ناسينمتي إيه سينجرا كونتي خيرا خلاص وني لا الأكاونتي نسرة تيار كل باس لا نسرة واني نخلو ترسي قولت إنجرا ما خلو تتسلال تي دي بسيتين سيرجع أوكي يفيادي أب حمزة يدل سجلتهم فدا يدل لسي نردفا أصلا تيك توك سنين اللي فيسبوك رتي لسي نردفا يدل نمشي ماذا أكسمت فيا ربي سياتو آمين gaafa dhukkubsatte illee akkatti sesseenan hin beeku ani bitii warra durii si dubbisuu fedhee si dubbisuu fedhee akkaataa si dubbisuu fedhee garuu welcome galatoomiyaati fayyaadee أبشر فين زيارة أبشر منها thank you inshallah ni dhufta Awustiraaliyaa irraa dhayite dhiyoota na qotu welcome Kanadaa Torontoon jira أبشر نين دفع أبشر yaa Kanadaa gisee samaraa qotu ani wintara Itoophiyaan ta'a Direedawaatiin jira تولي أبشر inshallah qaceello si bashannin nabi rabbuuta warra kiyyatti أبشر قالتهم مناتين والله barnoota gaarii har'a kana si harkee sagalee teetti si wajji farsanaalii haasaa ofillee hedduun gammachuu qaba akka obboleessaa tokkotti obboleessa cimaa. thank you قالتهم بريتي يا قاري والله والفات ما شاء الله منا تيجي قالتهم والله دبرة دبرة يجون خنا لا ما شاء الله والله لازم رب نور الدين. والله جرى خيني والفات لا قالتهم نور الدين
Miskiinummaan akkana wallaahi miskiinummaa waan Uummata osoo hoggaanoti ni dadhabne jenne dadhabbii nurraa baasan enerjii nu dhaqanii kam Assalamu alaikum dhageessanii. Ni dhageenya. yaa xixiitti nurraa dhiisaa hamzaa kannaa wayammaa yaadadhe yaa boowwayne. وعليكم السلام. Waalaikum salaam Nuruddin. Nuti keessanuu galatoomaa isin jaamsaa jaabirii nuti keessanuu warri arma jirtanii hirmaattanii gargaarsa guruu jirtan. Anillee wanni itti dhiyaachuu barbaadu doolaara 30 Somaalilaandii keessaan jira. Allahu akbar. Allahu akbar. Wallahi doolaarri kudhan kagartee Somaalilaandii keessaa kannatan doolaara kuma qixxaawa beekaa jira fe. Iyo wallahi. Akkana. Kan wajji argata. Wallahi. Ijoolleen Somaalilaandii keessa teessanii biyya keessa teessanii uummata keessaniif yaadaa jirtan aboo rabbi isin haa milkeessu wallahi. Iyo wallahi. Amma illee bakka walirraa deemu jiru sana. Duulee bakka walirraa deemu jiru sana irraa dhalattee bakka ammallee naasan keessaa mul'isa guddaa bakka jaamtu artiitiin dhaladhee. Tanaan isin ijaarra jabaadhaa isin galateeffadha. Thank you. Nasraa ergiif. Makraa dafii darbiif. Hayyee ammas ergaa amma biyya kamii? Warri manaa Okay, hayyee ammas erga baankii Itoophiyaa. Samriin hayyee mirkaanu jirtamoo? warri manaa taaptaap godhan. Alhamdulillah. Jawaada moraali na idaamen mucaan kan doolaara 500 jennaan. Eenyuu fi erga nama ammaa kana fooloo irraan qabu Fatii welcome. Ani fooloo godhee jira naan deebisne Hamza. Ati ittuma ergi abshira. Isaanitti erga duba yoo Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Omsaan ammas waan haarayaan dhufe. Deebisi Waan fooloo. haarayaan isinii qaba. Har'aan tana asliin illee beektaa yeroo hedduu nu bira dhaabbataa Oromoo kana guutumatti ija takkaan laala waan ta'eef asliirraa doolaara 100 kan naan amma. Allah. Doktorri keenya hafuuf jiraatu. Ayee saahiba. ربي سيعمل Mee manni kun kisa akka obsaa jaame mee obsaa kana gaggabaa ooluu godha manni kun guutuun obsaa jaa obsaan kun de achi raasitu doolaara 400 walitti fidela. ربي سيعمل Maqaa asliitiin 100 maqaa isaatiin 200 nama biraarraa 90 fidee 10 itti guutee 100 godhee mee kisa akka obsaa jaame. Mee'umsi. Namni kumaa dhibba afran kun Wanni godha akauntii isaa obsaa adii kana. foloo godha. Akkana. Yaa akauntii isaa kana irraa wanni ta'e. Deemee jira foodon. Obsaa kana foloo naa godha guutuu akka namni kumaa fi 400. Wallahi. Aboo quba keessan kana ittiin milkaawaati nama kanaa kana beekaa laal nama keessani. Akkuma qabeenya. Foloo godha foloo. Ustaaz ati fooloo dha godhe warri raan qabnu asirratti. Wallahi hayi naaf ati dur walirraa qabnaa barra maal taate? Ni cufamee barsan. Awwan adeemsi haa. Yaa haarawa. Yes, foloo godhadheen jira abshir. Hundi keessan foloo godha warri mana keessaati. Sanuu bargaa waan si ajaa'ibu maal isin jabeeta diiyaaspooraa bara haarawa reefuun tara dhaqe haarawa kan gurguddaan meeqa waan kana nuu godha jennee kadhanii gadhe inni ifi isaatiin Obsaa naaf beeka. Obsaa isin hin beeytanii dhiisa. Obsaan gaafuma as jiru diiyaaspooraa fedhe caala bureessa keenya. haarawa sana. I know you wallahi. Akkasitti isin raabota asirraan qabuuti galatoomaadha. Amma risiita siyaasa ergaa. اي رب سر رجال Thank you. Obsaa kiyya galatoon wallahi ati booda ol deebitaa ogillee wanti shawanni jennee ni dhuftaa meeqa haasawaa jira. Fatinollee argatee ture reefu waan jiru qabaate. Ajuu yoo qabaachuu baateesuma. Fatiin ammatti mamma waan jiru tiimii wajjin barbooda sirriitti waan akka kaampaanii godhu deemna. Ayyee. Niqni kaampaanii jettee isa waan duri irraanfannee nu yaadachiifte yoo ajaa'iba. Kaampaaniin tokko kanuma haasnee oo. Eenyu naaf iddamme aboo silaa warri dhiiraa Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Alaikum salaam mamii jedhee addu. Yaa hakikaata akaawuntii maxxansaa jedhee isinkiin kun jira balayyaan Ogguma san keessaan si erge. Ogguma saniin keessaan si erge yeroo kiyya sira maxxansuun fe'isu chumaanii si erge. Beekaa 20 dura. Allahu akbar keessa jiru keessa seenee ilaalle balayyaan kiyya
qarshii kuma shantamaa taatu diraama kuma takkaaf dhibba lama galchee akkaawuntii asirratti ammuma dabarsan maasis. Aboo rabbi duniyaa fi akhirat si haa bareechu boo si haa urgeessu wallahi. Allahu akbar. Amiin. Duraan ol baasuuf hin kaane wanni garii mul'ifata taati. Wanti takka mul'ifata taati bar takka mul'ifata taati duraan ol baasuuf hin kaane amma immoo fakkeenya namaa ta'uudhaaf kuma shantamaa taatu diraama kuma takkaaf dhibba lama galchee. Allah. Waan siima oomaa biyya dhaga'i dhaabbumaan meefii waayima. Gaafatti yoo abbaa bakriifaa kan na ta'u wayii dho'isanii kan nani. Barnoo isaa jiru dho'isaa moo baga kadhatte wallaahi. Wallaahi dho'isaan hin jirtu. Dho'isaan hin jirtu yeroo takka fakkeenya namaa ta'uudhaaf wanna ta'a malee sila ol baasuun barbaanne egaa akkaawuntiin na bira jiraate ammuma galcha rakkoon qabu. Immoo yoo namni as dubaatti na keessa jiraate amma lookshina na ergani amma qaamaan itti geessa. Tole akkaawuntii akkuma ajaa'ibatti wanni taataaf shira. Akkaawuntii ammas hin dhaqqabnaaf. Okay, appaleeyyan guyyaa dubbisii wanti haa jiraatu. Nasraa Wanti na gargaaru. bilbila lafa kaayaa isin. Wardaa fi Nasraa. Waliin haasawanii jirtaniimi walitti Haayila bilbila lafa kaaya. Haayila. Lakki andiratti naasoo jira. Hello ji. Bakka nama biraa galchaadha bakka xiyya kana nama biraa galchaadha namni biraa namni ni yaasu jiraatu. Kuno la sagalee dhiiraa dhageessan dhala. Salaam alaikum booda walitti dachaan. Hello. Maamme booda walitti dachaan. Salaam alaikum dalagaa irra jira. Follow si Ayye nagaa naa ta'a. Kabiyya kamiitiin argaa famta? Kanaadaa moo ka Itoophiyaa? Ergee fi bara. Deeqaa 20 dura ergee fi. Okay, خلاص. Deeqaa digdamgee deegoosen. Follow debisi Nasra. Suura akkaawuntii barreessaa ture jalatti akkaawuntii na barreessaa jira. Okay ayyee. Ani kan gool beekan argu jira. Dura ergee fayyee. Magani Allah ya Hafiz ya Salam. Ol fidi nama biraa dafi haa eenyu fida? Obboleessi keenya tokko kan maqaan isaa Harargee Kingi Joozala akkaawuntii na ergeechaa ture yeroo hedduu akkaawuntii ergee fi amma kunoo 2,000 duruun dabarsee risiitii keessaan na erge. Birrii Itoophiyaa 2,000. Aboo ijoolleen wallaahi. Nama biyya jiru. Murtiidha beeyti boo. Murtii beeyti wallaahi. Bariyaa fi ablee tana qarateetuma yaalamni. Wallahi maashaallah. Networking kenna lebe biro fi. Isinitti ajabne si waamna ijoolleen keenya hor singilii lamaan wal bira oofadha asillee hawaasa keessanii sagalee ta'a achitti jiranii keessa waa barbaadadha rakkoon qabu. Network barni baay'isanii ati hin garreedha itoo ergere. Wallahi waa ani ammoo waan dalagaa irra jiruun dhiiran nama dubbisan ani warruma akka wanti dubbisaa jira asli wallahi laazim warra akka wanti tokko warra bilbila kiyya qabu jirani. Baano bare ustaaz Hundee jennee bare. yoo qabaatan Okay ayyee. Networkii keetii deebitee ergatta rakkoon qabaate waliin jirra. Yoo eenyuun fidame maammishaan tunoo dhiiramoo dhalaadha suuraa dubartii gubbaa kaatee deemaadha warraallee haa ta'u rakkoon qabu. Ayyee maammishaa. Maammishaa. Akkan aboo arraan tana yaa akhi hawaasni kun yaa akhi. Mistara jaalalaa foonna. Wattame. Niyo sii godhaa qofa. Hayyee. Ka jaalalaa? Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Hundi keessanuu baga jiraattani. Walumaan baga jiran. Eessarraa nu eegaltame? Rakkoon qabu maal waan sabaati wanni sabaa waan nama miitimi kudhan inshallah. Kudhaniin eegaltaa? Yaa. Allahu akbar. Akkaawuntii naa dhaqqabaa yaa jara kiyya. Akkanaa bar. Kuma kudhanii? Yaa. Kudhan.
دفينا ركبين دينا ولا تما نسكبي نسرا ركبدني أنا ما بكلم عن سد فاجر تيو فتا يا Oke, مجري shani ni lekot tamal. Wanni sabah wan sabah ti jalam zahanya no. آسفاو ميوت قرأتي جرالي سالي يا مصطفى خيانيان نو فوتا بسم الله. Masya Allah. Ya, bisnya Allah. Insya Allah undi kezan baga jiratan ni mana jiratu. Ulfaadho yes ergeeti jira account follow si deebisee ilaali. Oke, rakko takkan gawul fadda sini negara Thomas. هاي من أخي قالتهم جزاكم الله اوكي ما خدت قامه مكتين كل وقت هيا دبرة قبوسانيتي جرى والباكا ما شاء الله مكتي ده في ميوتي راخافت ايوه دبر يا كمال سيقولن رفعتو خيزة وعروفو دربيتي كاتي ربي سيابا سو كاميرا نبنا مجيه مجاني بقى ربي سيباس Kichuu kana dubbise. كتشو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنكم مسدين قال إثيوبيا راي. بري إثيوبيا كم سدي إثيوبيا تيجي. دينالو أكاونتنا أرجع كيساني. ما شاء الله. ده في نانا كمين دينال. فولو. ده في دي بسي في دي أنا نانا كمين دينال كي. Ayya. Kichuu na laal anaa si erga follow si deebiseetiin jira. أنا بس أقول باقي نقولتي. ستة كابو جرا لاس دلو ستة في. Foonni si ergee reefoon si ergee laali. إيش يا أما سير. هاي حبيبي خي جزاكم الله. اللي بعد. أبدي ختمه. warri mana kana mana babbareechaa mana babbareechaa taaptaapiidhaan koppiliinkiidhaan ababaan tiiktookiin hoofiyaan waa hundaan mana bareechaa dafaadha nama kana hunda irratti waan dandeessan push godha. Inaal adeeroo shaasheen koomedii kan dubbisiisan jiru. Ayye. Haa dubbisu. Abdii. Diinaa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ani sergee fitin jira diinaa ol keenya. Ayye Nasra. Gargaarsa uummatee keenya Harargee fi kan Wallaggaa keessatti dhumaa jiranii gargaaraa jirtu natti fakkaata. Akkuma carraan dhaga'ee seene. Akkasumiti. Baay'ee ulfaadhaa galatoomaa. Birrii 60,000 hangashaa akkaawuntiin ergaa Nasraa bira jiran natti fakkaata akkaawuntiin. Birrii 60,000 moo Itoophiyaa? Ayyee. والفاتحة غلطة بكرابات عبدي خي جزاكم الله والله هو قالتهم يا Akkaawuntii keessan na ergaa Dr. Asiri bira jira moo Nasraa bira jira? منو نصران سير كبدنا ثاني لا نصران سير هون يركنا تنا بربان خا دكتور ما جتن يا ربي دنيا من قال تاكن عبدك يا رب سيعمل كيس يا بو سيدنا Amiin amiin hunda keessa nu haamil keessu Abdii sergee jira agartee. abdii na dhageessa. nama saba isaa quuqamutu nama saba isaa jaallatutu saba isaa deeggara waan ta'eef dhugaa uummanni keenya immoo baay'ee rakkataa jiru beelaani Abdii na dhageessa. isaan irraa buqqaa jiru beellan isaanii si'amamaa jira kuniyyuu gahaa miti garuu hanguma dandeenye gara fuulduraatti uummanni sooshaal miidiyaarra jiru hawaasa kanatti akka bakka goonu irratti osoo hojjettanii baay'ee gaariidha. Kun gahaa miti kumni 60 nama 2 nama 3 beela baasuu hin danda'u garuu kan kana oliyyuun goonaa Abdii gargaarsi uummata cinaasan kaama guuru jiruuf biraazarii koo. Abdii keenya gargaarsi nuti guuraa jirru kun uummata keenya ka Oromoo ka daangaa irratti diinni fixaa jiruutu jira amma yeroo ammaa naaf fixaa jiru kana rasaasaan dhawamaa jira. Cidhaan muraniititi ajjeesaa jiran beektaa ummata san gargaaru jira ummata Harargeeti san gargaarsa kumaati jette. Tuni rakkoon qabu Oromoon haa gargaaramu malee inni guddaani Oromoon beela ba'uu gargaaramu rakkina jalaa ba'uudha malee sun Oromoo haa ta'u gargaaruun kun homaa miti. Garuu
wanni ergamu kunillee dhugaadhaan haqaan akka bira ga'u barbaanna malee homaa miti inni kun. Daangaa kamirrayyuu haa jiraatu Oromoon haa gargaaramu inni guddaan kana inni barbaanna. Ubbata abar. Baay'ee na argitee ta'a Nasiraa. Ergee bara nagarra akkawantii Gista ka abdiu ga kaba follow goda abona makana. Kuno la si ergee jira abdii la maqaa keerraan jira. Okay, shish. Abdiu ga kaba me gista ka follow goda bakata ka namutu kana bar nama quuqama hawasa. Sheeyu gabbuu si ammaan sol deebisaa kaa. Dubbachuu fadhan se'a. Yes reefama yoo nu qabaate haadhu rakkoon qabu. Isaan na barreessee ture. Abdurazzaaq Ali doolaara 100 ergee du'aayi fadaa du'aayi godhaa fijee mucaarreefu kan baale sanilleen fichuu baale fajuu sanii gaasnilleen 3,000 jee duruun ergeersiit ergee jira. Walumatti qabaati mee akka du'aayi irra darbaa gaa namoota hedduu kana. Ayyee mee doktora Ustaaz Ghayyaa. Mee Sheekh Jaabir du'aayi. Akkawantii na dubbisi darbaa mee daqiiqaa lama du'aayi baratti bara ija keessaan na dubbisi. Tole jara feenya. Amman si erga. Abiyya kamiin si erga. Ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi ummata